akkam jirtu ani Seenet Gizaachoodha. Kun immoo Seenet Entertainmentidha. Har'a immoo hojii biraatiin deebinee jirra. Egaa hojiin kiyya waa'ee aayyoo keenyaa, waa'ee harmee keenyaa irratti kan barreeffamedha. Kanaafuu haalaan daawwadha. Isa dura garuu warri subscribe hin goone subscribe gochuun dagatina. Share illee naaf godha. Aayyoo! Lammii koo na caqasaa. Hedduu aayyoon kaasaa. Bu'uurri madda keenyaa. Deesseen kan hunda keenyaa. Gootittii du'a mootee. Deessee du'a qaanessuun kan hortee dachee guutte. Seenaa aayyoon seenessaa. Seenduu baayyoo ibsuu dhiisuun doqna nama fakkeessaa. Dur bara durii, bara sirni dabdee, bara dubartummaan gadaantummaa taate, bara durba dhalchuun qaanii taate, dubartii dhalate nan bade, gurra abbaa koo bade, haa taatu homaa miti bara isheen jedhamte, bara sirna qaanii goonni goota deessee baratti hacuucamte, ani uumee miti, seenaatu seenessaa. Isa fuun qabnee harmee akka nyaate dhugaa lafa jiru osoo addunyaan beeku eenyummeessaa aayyoo durba akkamiin qeequ dubbi barattuudha achumaan barsiiftuu doktara paayileetii saayintistii guutuu injinara hawaa jeneraala raayyaa xiinxaltuu siyaasaa diipiloomatii alaaf keessaa gariin ministeera pireezidaantii biyyaa taatees nu bulchitiin aayyoon haati biyyaa deesseen dhala namaa kan addunyaa kanaa obboleettiin dhiiraa haati manaa jaraa maddi dhala namaa intala abbaa warraa cancalli labataa kan seenaan kitilaa dubartiidha malee wanti biraa jira dara nama koorniyaa shira jaarraa dheeraa hacuuccaaf saamicha reebichaaf gidiraa dubartummaan tolfatamuu mirga uumamaa mulqamuu sirnaan burjaaja'uu asseerummaan bitamuu yoomuu kan hin feene kan hin jilbeeffanne aayyoo haadha siiqqee giiftii haadha hateetee dubartii haadha malaa simboo haadha jilaa haxxee haadha icciitii obsituu gara bal'eettii deessuu yaada qabeettii kaamettii haadha maatii dibaabee haadha looshii haadha ciicoo gurraattii haadha godoo haadha waatii haadha gootaa seenaa bulee haadha qeerroo haadha qarree haadha hayyuu haadha yuubaa haadha abbaa gadaa haadha luubaa haadha xiqqaa haadha guddaa haadha mootii biyya hundaa dhiiga hortee foon labataa onnee sabaa gadameessa dhalootaa soortuu soorataa dhiigaaf midhaanii onnata maatii milkeessaa manii uumama haddaa hundaafuu qaalii hafuura maatii simboo jireenyaa abdii waa maraa egeree keenyaa hunda caaltuu martartuu kennaa rabbii kan waaqayyoo hin uumamu kan akkaayyoo anaa nyaatu harmee koo anaa nyaatu deessee koo anaa nyaatu giiftii koo hidda gadhu seenaa darbee nan lallabaa siinqee qaphee haxuuccamtee gola turtee akka qabsoon ifa baatee nan dabarsa dhaloota keef waadaan galaa gumaata keef aayyoo koo golaa baanirraa qabsoo keetiin bilisoomnirraa dhiiga keetiin seenaa kee ni ceesifnaa dhaloota borii dhaabchifnaa ashaaraan kee hin kaacha'u siidaan seenaa kee hin buqqa'u qabsoon kee hin dabu hin cabu hin gufatu oolmaan kee hin dagatamu seenaa kee rirmi nyaatu waadaa kakuu siif galleerraa nuyi dhaloonni kee martuu waadaa kakuu siif galleerraa nuti dhaloonni kee martuu.
Egaa walaloon kiyya kana ture isiniif immoo kan hin jechuu barbaadu walaloo kanaan hundumti keessanuu aayyoo keessan yeroo galateeffachuu barbaaddan akka barbaaddanitti itti agarsiifachuu dandeessu. Itti agarsiifachuu immoo hin dagatinaa hundumti keessanuu hundumti keenyayyuu aayyoo keenyaaf kabaja jaalala agarsiisuu qabna. Viidiyoo itti aanu immoo sirriitti eeggadhaa. Isinin jaaladhaa nagaatti.